fudhataniiti sartifikeeta sobaa kana fudhataniiti nama hedduu irraa birriidhaan saamanii nama hedduu ilmi isin qaraa'isna jedhanii waan hin taane dalaganii akkasitti dalagaa jiran jecha. Kanaaf qaamni mootummaa kan dhimmi kun ilaallatu barnoota namaa qoratuu danda'u qorachuu qabu waan kana jala deemee. Booda yuunivarsiitii Maarree Ibraahim maastarsii fudhadhee jira jetta. Yuunivarsiitii Maarree Ibraahim PhD fudhadhee jira jetta sanbata. Abbaa yoo bar laafaa leettee ofiitti jaba. Ofiitti waan fedhe jedhu nan doktor. Doktor Abar kuma addunyattu sartifikeetni qarshiidhaan bitamu kun sartifikeetni hijiba gartee walii hiran kun suudoo sartifikeeta sobaati jecha. Akka zettanii faasisuun doktorummaati qaba. Ebaluubal gazeetta sun doktorummaati qaba. Sartifikeeta ittiin maqaan horattu jecha. Maqaa kee doktorattiin godhattu maqaa kee ittiin ol kakaafachuudhaaf laffaatu jecha. Usuula odoo qormaata yoo rakuuf. Usuula odoo qormaatanii yoo rakuuf sunniin ba'a. Abalu yuunivarsiitii kanaatirraa digirii fudhatee abalu yuunivarsiitii kanaatirraa maastarsi fudhatee abalu yuunivarsiitii kanaatirraa PhD fudhatee jedhamee haasawama. Kuni waraqaa mallee beektaa gootaa inni qabu. Doktorummaati baadiyyaadha ijoolleen ammallee istinjaa shuruuta salaataatiif istinjaan beekne mataa garagalchitee olii gadi oofaa. Maqaa yuunivarsiitii akka bantee kan yuunivarsiitiin san ulaagaa silaa barnoota sanii hin guunne geggeessuu dandeessa jecha. Yuunivarsiitii onlaayinaa kana nama riisarchii nutti kan nuun agarre nuti waan kana baaxii godhaa jee nama nutti kan nuun agarre. Khawajamtoota daawwattoota keenyaa kan jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaa keessan kana like share subscribe godhaadhaa akka gartee nama hedduu bira godhaadhaa. Dhimma irraa osoo deemnu dhimma waa'ee barnootaati. Barnoota islaamaa kan gartee yuunivarsiitii adda addaa keessatti yuunivarsiitii onlaayinii irraan sheekotiin amma waa'ee jimaa dubbattu kun sheekotiin dhimma adda addaa irratti taasisuun eessaa barumsa kana fudhattee namicha tokko dhageeffadha namichi tokko waan jee. Sheetichi gartee waa'ee jimaa fatwaadhaa jimaan haraa mijee dubbate kun doktorummaa qabaa jee haasawe. Sheekotiin taan ammoo Sheek Musaa Faabaneeti doktorummaan qabdu jee haasawe. Waan kun waan gartee amma duraas nu achisaa ture waan itti yaaduun akka barbaachisaati. Iskoolashipii adda addaa waan jirtu hunda waan dhufee gama isaanii kana dabarsanii doktorummaa yoo gartee barnootaanii walii kanan tana dadhaban innaawaa doktorummaa kabajaa walii kananii dhimmi kun hundinuu waan yuunivarsiitii onlaayinii irraan kan jirtu yuunivarsiitii adda addaatu kan jira. Yuunivarsiitii guutuu gartee takka takkatti maqaa isaatiin hundi dirqama. Wanni kun hundinuu waan gartee maqaadhaaf jecha godhamu jiru akka taate waan dhugaadhaan beekumsatti hundaa'e akka hin ta'in nama barumsaan yuunivarsiitii san keessatti gartee galmaa'ee barachaa turerraa hanga dhumaatti obsaan dhageeffadha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكماكسي أواسط إنما الجاء نما فرد إيجو جر خيسا وقرم جان جاني وأنا من هدو يادا جو دبجو في امتحان نلو في عني لما براتن كبار لما سنرة والفاتتي لما جبا لما خيو أما انقرتي دفي فرمان التنكن منه فولو درو واحد تبدو الأتا آجيتشا ساحان علمي لا تيك توك فكاتشو لابتي فولو درو حالا خنا يوتي فوفني سنرة هندو بجو دارو في أما أسمانو بيتا نمكو مخانتو قرتي مال دبت لجي دبي بربادا جيرو وانا ني بربادون دبتني مالي في جنان مراتا جنا دغان غورتن جاني هيفو دم برتو عصا ما جرا دم سنرا دبچون بربانه كيزي نم دبچو ادي مخن ارامد خنا يادي الموست امتك دبري جرا الدنيا تشسو توري يرو الدنيا تدبينا تشسا توري قبين نس والقبتا ونخوني بكم سانس والقبتا واحد اول قبتا وانتهف نياچisaa ture walaakin ammoo kanatti gartee akka gaafii godhee fudhadhee gadi dhufne jecha. Kauz wanni garii wanni nan argaa jirus nan gammachiifne amma booda kana wanni gartee biyya keessatti deemaa jiru kana wajjin wal qabatee nan gammachiifne saniif nama gaafii godhadhee dhufe tokko fa'a. Dhaabbattoota barnootaa waan jedhu wajjin wal qabatee tan gaafii qaba. Dhaabbattoota gartee barnoota islaamaa kannaa jiran. Yeroon akkana siniin jedhu amma yeroo hanga takka as yuunivarsiitiilee islaamaati jedhameetiti biyya keenya yuunivarsiitiileen haarayni seenaa jiran yuunivarsiitiileen islaamaa maasha Allah. Yani waan bareeda sila inni akkaataan isaa. Walaakin yuunivarsiitiilee islaamaati gaafa jennu kana keessaafuu yuunivarsiitiileen gartee hundeen isaanii iddoon bu'uura isaanii biyya lama taate biyya lameen san Ameerikaa fi Kanadaa taate
namni keenya hedduu waan inni hin fahamintu jiran fakkaata waan sanii wajji wal qabatee hin dhiifame yeroo takka namni keenya hedduun waan hin fahamintu jiranatti fakkaata dhimma gartee yuunivarsiitiilee biyyoota lammeen kanaa wajji wal qabatee jiru irratti jecha sunis maali biyya lammeen tana keessatti Ameerikaa fi Kanadaa keessatti ati yooniif yuunivarsiitii banuu barbaadde dhagee asirratti yuunivarsiitiileen islaamaatun yuunivarsiitii islaamaati jedhamtutun isaan qofa miti yuunivarsiitummaan barbaadeehu biyyoota lammeen gurguddaa kana Ameerikaa fi Kanadaa keessatti laayisensii fudhachuun hedduu laafa akka yuunivarsiitiitti baana. Maaliif laafaadhaa ja'a yuunivarsiitiin keessaafuu barnoota akaadaamiitii wajjin waliin qabanne irratti fudhachuun hedduu laafaadha ni danda'a malee fudhachuun. Kana wajjin wal qabatee namni kitaaba hedduu dubbiftan keessaafuu kitaaba gartee ilma nafsii wajjin wal qabate hedduu dubbistan. نما مكانسا دكتور إبراهيم الفقي جاموني بيتن فقهي أصنتاني إبراهيم الفقي جاموني بيتن رجودان كيسا إبراهيم الفقي يكون أما تانك تكدورا رب رحمة أقوله في أما تانك تكدورا علم النفس وانجانين كرايسة جيتي يعني وانغرتي spiritual وانغرتي ونا والقبتو المينما هونغرتي قباب دمتاتي ونسون تكو motivational speaker ما وجه ولدتي والحباب دي أمور رجودة والنسين هاسويتو حتى ونتون ديمتي بودا هنجا الحاد الروحي تلي نما جيسيتي يتشا علم النفس يتشا أما شيء تجون قال تجون قافوا وان كان دلقو يرو يفهموا مال جيت يفهمها أن دكتور جيت يفهمها يسوي متتش أن دكتور جيت يفهمها يسوي إساسا جالا وني ألفاتا سرتفيكيتا غرغودا غرتي كورسي خنا وجه والقبتو سرتفيكيتا صدومي تربان قبجين نمت هموتور سرتفيكيتا صدومي تربان قبجين نمت هموتور آخرا من نمنخون ومسلا قاف سن الراد أوركاتورين آخرا من بايدوي يجون أكا إتي يوم أني نما أكامسة يوم أني قرتي آري مانا خيسا قوتي نما أكامسة أكا من تكت جلابها نين أمتا برسيسة جئتي برسيسة توريتشا قافا دوء آرومان دوي إنس mana keessatti manni isaa gubateetti aaran du'e san booda qorachuu eegalan eeganni du'e booda sartifikeenni isaa gaafa qoratamu digriiyee inni nin qabaja'u maastarsiileen inni nin qabaja'u PhD'n doktorummaa inni nin qabaja'u akka jirutti sartifikeeta qarshiin bitame ta'utti booda aane jecha yuunivarsiitiilee gartee silaa qualified tahanii akka dhugatti academically qualified ta'e osoo hin taane يونيفرسيتي قرتي تريدي في قدابته يعني نقدها في قدابته يونيفرسيتي سنرا ورقة بيتاتي خلاف بيوتك أمريكا في كندا أخي ستي مكاي يونيفرسيتي كبنتي خا يونيفرسيتي سن أولاغا سلا برنوتا سني هنغون جيسو دنديسا يتشا بيتين أخي ستي يرو هنغا تكاس أرغاتا جروان غري نمني هدون أبالو يونيفرسيتي كانت را ديجري فلاتي أبالو يونيفرسيتي كانت را ماسترسي فلاتي أبالو يونيفرسيتي كانت را PhD فلاتي جامعة حاسوم نمني غرين ويونيفرسيتي سان خيستي وان دي مهم بيني في نانجتشوني ملا أن والرجال كبا في ماستر سيتشرا فلاتي PhD جوين قد إرا يونيفرسيتي لي أونلاين خانيتشو يرون تا إلالو غافا ماستر ستموري PhD سينو نقاديمو بربادن مالك نقاديمو بربادن أكا ماستر سبرسيسوف وري ماستر سنو برسيسات ورهدون إساني تحصيل علميتين هدو ورا براتو إساني قديمتي يو إساني قلته مالي وان علميتين جيتشا سجنتا اتبرنوتا خنان الرتلي ربي قداك أبن أنا أجايبو تورين كيف يعني نمني ديجري متي دبلوما نما خنو ديمو خنا أول إعداد قدوك أبا خنا أول ترتيبك أبا تشوك أبا ترتيب مالي أكم اتهالة خنا نمني برسي فما نتيمكم ماستر سما براتشا جرا هي تشنتوري ني راخ فليفيته ماستر سخي فرد PhD خيال جوين غوري دكتور ما يچا هوغنتا إلى اليونيفرسيتي سن تبا جولين نتفكاتي تبا جولين تتكون تبا تمالي في جنان انغافس يروم ماسترز سنفرد دوتي مدينة ماسترز براتشا جرا أكم مدينة ماسترز جوين غورينن خناس جوين غوري يچا وصوخ مدينة دا غنا وغان تكا وغاتك فيت ايه وغا لما فايرون سينو خنا برد دنجرا ماسترز غمنا خنا يونيفرسيتي اونلاين خنا يچا يرون تاي ولتي لالو مدينه نتبر النسوني في خاستي براتمو اكافان امارفه الرامبانا قوبو باننسن وما تك والچنا هندبتن خوان براتي دلغا
هو أمبرا وان إسين أجائب رجيفنا وان إسين أجائب تكسيتي مبرمج ديبارتمنتي نبكلا شوتي تو في ديبارتمنتي تو كشابيها أمان يونيفرسيتي أونلاين سنرتي ديبارتمنتي نتي ماسترسي فردي الفرق والتيارات المعاصرة جاء الفرق والتيارات المعاصرة يعني أديانها اسمها خيس سينوان تاتي خنين إسلامي يونيفرسيتي في مدينة براتشات ورمو الأديان والمذاهب الفكرية لا تشوتو قصتك نمني مجال علمي قرتي إسلاما خا يونيفرسيتي الآخر خيس سيني بيخو نبيخا الدول اللي تجاري لما يكون حتى أنو تما ما قافت تبرنو سنقلي مسار العقيدة دا في مسار الأديان والمذاهب الفكرية جاء نتيجة عقيدة خيسة والإنجرة عقيدة مثلا كيسة مسار عقيدة داسا الفرق جانين مسارتك وانتي قسمين عقيدة قسمي ولي قال عقيدة لا دور جامعة إسلامية مدينة جرامتي إيه جامعة مدينة خنا خيسة كلية الدعوة وأصول الدين تكامل كلية الدعوة والعقيدة أجرة إيه سنكيسة قسم العقيدة أجرة قسم العقيدة سنكيسة مسار الأديان والمذاهب الفكرية دافي مسار الفرق أجرة أما أن أتشت مدينة تجرتوان الأديان والمذاهب الفكرية فرتشا جروف وبليس ما إساخني مدينة تجرتين فرتين سن الفرق والتيارات المعاصرة فرت ليتشا يونيفرسيتي أونلاين خنتي والله وان يونين قرتي بونا لما سدي تلوجي قتاء بونا لما يوني تلوجي بونا تكو بونا لما تلوجي قتاء كتاب الراسر تفيدمو دندهن تربا قويتا كتن بانا قويتا كتبر كتاب الراسر تفيدمو دندهن تربان سديفانا كرايسان أما يونيفرسيتي أونلاين سان كيستي أكا ستين أكا ونسا يونيفرسيتي انتهن أكا كواليفايد انتهن ناقلي سنقوب بعد يرو أنوما خليسا ماسترسي إسان برتي فراتي يرو نم بي اتش دي جوين قد يخوت توتي نغرغاري ماسترس نوجي كرايسي نمني كان نانجي يخون باي ذا واي نما هلالا أمريكا تا إيه كندا تا إيه مالمال سنتين فكاتي لا مكة المكرمات ولا نمني سنجي برسي ساخين يا ماسترس ورا نبرسي سراهي مكة المكرمات جرا أي سجرت نانجنا مدينة جرنجين جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ماسترسي براتشاجر جنان أكنوا غرغارتو بربانا دراسات العليا خيستين أنجي هيركون قبون جي انجيتشا وانجرو لا لجي إيه سنبودا خيئتن مكة اللي لك إيه وجن اللي دبنينا مثلا يجنو كنتا إيه لالو سيبو أنين كليس ماسترسي فرات لي بأيون أران تنا ماسترسي جول لي بخنو دنده وسموت أنو تك بي اتش دي خيئتن قباتين مالسيتو يونيفرسيتي وانتن بيخي يو حالا خانا نتبوف نبيخي قا بي اتش دي براتشاتس برسيسون من دندا بيخي بي اتش دي حالا سان ديما جران كان انججو سو ونسن غافي قدانا تقومي سنبودا قراتشو إيقل يونيفرسيتين أونلاين تبرسيسا جرو خبيجة خينيا خيسة تنبان تنانا ما هدو ديجرين أي بي سي ساجرو تجرا خبي اتش دين أي بي سي ساجرو تجرا خماسترسين أي بي سي ساجرو تجرا وقوما يونيفرسيتين سنبيوتا سلا جران كيسة معتمدة قرشي نمر راقورا ما جرا نمني لله وللرسول قراي ساجرو نجرو قرشي قوراني برسيسا جرا وان كان قرشي أنا نمني برسيسا جرا أي نتما قافا ماسترسي خينيا فرانيني برانوسان ماسترسي سن almost $1 meeqa ture kuma dhibba shan waan akkanaa kana ture PhD immoo $2,000 namni niiraa kana hunda gannaqee qara'aa jiru kun kuma 150 Itoophiyaa kuma 200 Itoophiyaa baasee qara'aa jiru kun dhuguma mu'ahala ta'aa jira yuunivarsiitiin sunoo addunyaa keessaa biyyatam keessatti qeebaltii qabdi waan kana gaafadheen ture asumaanuu yuunivarsiituman keessatti barachaa ture onlaayinaa san irratti gaafadheetan ture yuunivarsiitiin tun biyyatam keessa fudhatama qabdi jennaan warra silaa idaaraa gaafadheetan deebisaa isaanirraa dhabee ifii barbaadutti seenee biyya addunyaa tana keessaa biyyuma takkitti isiin keessatti fudhatama qabdu dhabe jechuu biyyuma takkitti isiin keessatti fudhatama qabdu dhabe jecha yuunivarsiitiin biyya biraa keessa fudhatama hin qabaanne haala kamiin Itoophiyaa keessa dhuftee fudhatama qabaachuu dandeessi laata ulaagaa kamiin Itoophiyaa keessa dhuftee abbaan barbaade yuunivarsiitii san ol seenee waan namni silaa digiriidhaan fudhachuu hin malle PhDdhaan fudhatee kaanis dooktara jedhamee itti yaamamee ilmiin shariicaadhaa akkanaa miti ilmiin shariicaadhaa tartiiba mataa ifii qabdi حتى يو قرتي علم وشريعات أنا وسرتفيكيت أن أوفيته فكين يافهم مسألة كذا سنت خاص أما أكنا مني هدون والأبي جروهبة وجتشو سر رجع فدا مسألة كنا سني خاصة بروفيسور مان بروفيسور تهون أسمانو بايده هو يونيفرسيتي لين أما سني مخون أونلاين أخون قرين ساني بروفيسور ما اللي خانو جرن بروفيسور ما نمتجم تخنا جروخون أيساف ولا تيجي تجافة ديبته بروفيسور توقته جرا إنسان كيسا
tokkichasanii takka ammoo lamatu jira lammeensantu profeesarummaa nama kanaa kan akka dhaabbatatti osoo hin taane jecha isin jedhe garuu yeroo kan nama maqaa dhaabatiin kannan akka waan gartee dhaabni sun dhaaba profeesarri keessa guutete heetitti san booda profeesara sadii tahan sadeen kun ifumaafuu gatta'aniiti profeesara afraffaa tokkoof kannan profeesara shanaffaa kan nu barbaadanii afran kun walitti qabamanii shanaffaa kanaaf kannan profeesarummaan hangam takka jabduudhaan isinitti himaa dhaggeeffadha masmara gartee sarara barnoota diinal islaam keessatti uluma diiniyaa keessatti hangam takka jabduudhaan dhaggeeffadha nam tokko digirii fudhata dura digirii kana waggaa afur baratee itti huurkee itti dafqee ni beeka warri gartee jaami'aatti wajjin barachaa turre hagam akka namni laffa'aa jiru ni beeytan nama garii warra nu biraa kufee gales ni beeytan isin gale akkasitti barattee waggaa afran kee xumurtee maastarsii seenta maastarsuma sanuu jaami'aan onlaayinaa warrin amma isinitti himaa jiru kun fatanaanii miti kaseentu maastarsii qarshii keetiin kafaltee seenta jaami'aalee gurguddaa akka gartee jaami'aa madiinaa jaami'aalee biraa ummul quraa maal jaami'aaleen gurguddaan akkanaa kun dandeeytii barnoota rabbii sii kanneeni takkaffaa tawfiiq rabbiiti lammaffaa dandeeytii barnoota rabbii sii kanneen dorgomtee qoramtee lammii biyya saniiti wajjin dorgomteeti fudhatama argattee seenta jecha laffaatii teetiin eega gartee qadara rabbii boodaa jecha laffaatiin ta'e sababa sii taati amma maajisteera kana seente maajisteera hogga xumurtee booda PhD'fis akkasumatti maastarsii booda PhD'fis akkasumatti qoramtee seenta malee wanni akkanumatti hirribumarraa kaatee doolaara 2,000 kafaleetii seen isiin jedhan hin jirtu jecha laffaateetitti huurkitee dheeyxee seenta waan san okay eega seentee PhD fudhattee booda PhD irratti asumaanuu maastarsi gubbatti riisarchiilee garii daleeda na dhaggeeffadha maastarsii lachuutu barachuun ture miti yuunivarsiitii madiinaa kanas barachuun ture yuunivarsiitii onlaayinaa kana maqaan dhahuun barbaadini barachuun ture yuunivarsiitii onlaayinaa kana nama riisarchii nutti kan nuun agarre nuti waan kana baaxii godhaa jee nama nutti kan nuun agarre dhuma amataa irratti barsiisaa wahii mee baaxii kanaa godhaa siin jedha baaxii saffaa meeqa saffaa 3 moo saffaa 4 aayaa saffaa 3 moo saffaa 4 baaxii goote meeqarraa sii qaba 40 irraa sii qaba 60 irraa qormaata kana ganama sii ergeetiti boruza akkana deebisii fi disiin jaa wallahi taba ijoolleetti xiqqoo waan abbaan fedhe deebisuu danda'u abbaan fedhe maastarsii ittiin fudhattee maastarsiin qaba jetta jechuu san booda yuunivarsiitii maarree irraa hin maastarsii fudhadhee jira jetta yuunivarsiitii maarree irraa hin PhD fudhadhee jira jetta san booda madiinatti akkam ture madiinatti torbaan rabbii as deemu hono warri yuunivarsiitii madiinaa keessa jiru ni jiran warri maastarsii barachaa jiru ni jiran hono obboleessi kiyya Munzir amma achi jira amma maastarsii madiinatti barachaa jira jechaatti hufu jira obboleessi kiyya Munzir ol bahee haa dubbatume takka ammoo haa maxxansu maastarsii gaafa baratu torbaan rabbii as deemu research barreessitee fidda specifically isaan faan amma wanna maqaan wanti isaanii qismii taariikhaati qismii history torbaan rabbii as deemu research galchita torbaan rabbii hunda research numa galchite jechuudha torbaan as deemu hunda nuti amma gaafa achi turre wallahi torbaanumti tokko kan nuti research osoo galchin baranne hin jiru ture jecha mee billaahi alayk namicha torbaan rabbii as deemu hunda research galchaa ture researchiin san صفحة ميقافات توكو صفحة كل شن سيقافت صفحة ديدما سيقافت صفحة شن سيقافت صفحة سدي سيقافت نمتجي تربان هند ريسيرشي قلشات ريفي خدوما أمتات الرت ريسيرشي صفحة شاني مصفحة أفري قلشي خنا فرتمر راقبا ميفي خنس تربان هند دلقيا فرتمر راقبا ميف هل يستوي ولد دفا خنس ماستر سي فين جيت خانس ماستر سي فين جا خن ايست ماستر سي فلتتو قلالتي يونيفرسيتي أكما الدنيا معتمدة تاتي الراهي خام ماستر سي سرف رتقافة جت يونيفرسيتي نجدا في قدابته خسرت في كأن إسا معتبرا تهين خبي جبر بعد دليتو سيفين دلينه بيتين يخيس تجارو مكان دكتور جاء ونصصه هجتشا مكان نمت خنبر ماستر سي فلو تجرا نمن خنبر PhD فلو تجرا هجتشا ونصصه هجتشا خن ولا الصوب وده خن سيجله سودو سيرتيفيكيت جام أكما الدنيا تو ما سيرتيفيكيت نكون كبردا وأنا نيجي جرثون تاني أكما الدنيا تو سيرتيفيكيت نكرشي دمبيتا مخون سيرتيفيكيت خجيبة قرتي ولي هيران كون سودو سيرتيفيكيت صوباتي جتشا سيرتيفيكيت إتين مكان هورتو جتشا مكاخي دكتورات تنقولتو مكاخي إتين ألقى خافتشو الأفلافاتو جتشا مالي سيرتيفيكيت معتبراميتي خناف ور يونيفرسيتي لي أدى أونلايناتي في خنا جلا قرتي أولي قد ما جرتن أبوليين نو قرط داوان كان أما تاخي
yuunivarsiitiin duraan keessatti barachaa ture kaniin maastars irraa fudhadhee PhD illee keessatti jalqabee ture san wanni guututti jalaa dhaabbadheef akka isiin akkuma addunyaatti fudhataman qabnee fi maquma ifii qofarratti DR dabalachuu akka taate naa gale jecha. DR maqaa fi irratti dabalattu kunis soba ta'uun isaa hawaasni beekuudha qaba kana jecha. Soba maqaa kan kee dooktara itti if yaamta malee ati dooktaraa miti yeroo san. Isin galee yuunivarsiitii nu yoo yuunivarsiitii kijibaa taate sartifikeetni kan akka dhugaa ta'uu danda'a. Walii galee kanaaf barnoonni gartee amma onlaayinaan baratamaa jira maal maalii maastarsiidhaan PhDdhaan maalii ni jedhamee haasawamu kun yuunivarsiitiileen onlaayinaa irra guddaan yuunivarsiitiileen aggadaaf gad dhaabbate akka taate hawaasni keenya haa beeku jala haa deemu. Gaafii nan qabu. Warri yuunivarsiitii kana gubbaa deemaa jirtan takka ammoo yuunivarsiitii kanaa waliin dalagaa jirtan. Hagam takka yuunivarsiitii kana qorattaniiti yuunivarsiitiilee islaamaa ka biyya keenya sesseenaa jiran hedduutu seenaa jira. Yuunivarsiitiilee islaamaa ka seenaa jiran kana hagam takka qorattaniiti dhugumatti sartifikeetni isaan kannaa jiran kun qarshii uummatarraa guuramaa jiru qarshii isaan ittiin barsiisaa jiran kana ni malaani sartifikeetni kunoo dhugumatti ittiin of waamuun ni danda'ama waan jedhu maaf irraan dubban. Majlisul A'laan bakka kanarratti itti gaafatama guddaa qaba. Majlisni nama dhugaadhaan baratee sartifikeeta fudhatee fi nama dhaaba daldalaati sun dhaaba gartee sartifikeeta osoo hin taane dhaaba barnootaa osoo hin taane dhaaba daldalaati. Nama dhaaba daldalaatirraa sartifikeeta bitate addaan baasuudha qaba jecha kun laazima. Yoo akkas ta'uu baate Profeesarummaa baay'ee mee dubbii san ittiin isinii deebi'a. Dooktorummaa akkasii fudhattan isinii jedhe dooktorummaan waggaa 12 keessa dooktorummaa fudhatta. Waggaa 12 keessatti akkamitti waggaan 4 digiriidha waggaan 4 maastarsi waggaan 4 PhDdha. Xiqqeessinee dooktorummaa katti fudhattu waggaa 9 waggaa 10 itti fudhatta dooktorummaa. Yoo ammoo hin hafne ja'ame waggaa 8 itti fudhatta. Nama akkaan smartii nama akkaan faxinaa dipaartimentiin inni baratus dipaartimentii gaggabaabaadhaa yoo ta'u taate waggaa 8 itti PhD kee fudhatta. Bareeda. Waggaa 8 itti PhD fudhattee haateeti eega PhD kee fudhatte booda gargaaraa Profeesaraa ta'uudhaaf qabadha. Profeesarummaa kana waan laafaa kan seeneef sitti mujjira bara. Gargaaraa Profeesaraa ta'uudhaaf riisarchii if danda'e kan amma dura addunyaa irratti hin dalagamin kan ati qofti waan san hojjette kan nama biraatirraan korrajamin kan nama biraatirraan fudhatamin maqaala biraa istishaadni goota na'am istishaadni kee gaafa PhD ti ol ka'ee nisbaan isaa xiqqaachaa deema. Digirii irra gaafa jirtu namni 70 fayyadamuu danda'a. Iqtibaasa parsantii 70 iqtibaasa godhee 30 ifirra dhaabbatee barreessuu danda'a. Yuunivarsiitii keenya keessatti akkas ture hangana yaadadhutti. La 80 iqtibaasa godhee 20 immoo jecha ifii itti fiduu danda'a digirii irratti. Maastars irratti ol kaa'awanni san 30-70tti PhD gaafa dhufe immoo 75-25 deebi'a 25 qofa iqtibaasa gooteetiiti 75 immoo ifirraa fidda waan haarawaa PhD irrattu. Gaafa Profeesarummaa gargaaraa Profeesaraa ta'uudhaaf takka immoo gartee assistant Profeesar na fakkaata wanni kuni Profeesara gargaaraa baanan san gaafa ta'uudha deemtu riisarchiilee jahanuu hammataa keessaa cuunfitee fidde yoo akkam xiqqaate nisbaan silaa riisarchii sanii parsantiin 80 hamataa keetirraa bahe haa ta'u riisarchii 6 barreessitee fidde. 6 san gargaaraa si gooteeti 4 itti dabalattee itti aanaa Profeesaraa taatee sinigale itti aanaa Profeesaraa taatee riisarchii 4 kabiraat dabalattee riisarchii 14 booda eega PhD fudhattee qorannoolee 14 gootee takka kitaaba adda addaa 14 barreessiteeti Profeesara guutuu taata jecha. Abbaan barbaade hundi lafaa ol ka'eetuma amma yoommoo jaamicaalee onlaayinaa kana kaseenu taate riisarchii namni bitaa mirgarraa walitti sassaabee walitti coccoree riisarchii kaagaran qabne barreessee firuma 3-4 qofa katabee gargaaraa Profeesaraa jedhamee 2-3 katabee Profeesara jedhamee kun misteeka guddaadha jecha. Kun ilmii diinillee salphisuudha jecha. Kanaaf amma namni gariin yoo ni filaalte namni garii yoo ni filaalte amma nama gartee uluma diiniidhaa kanan baradhe jedhee dubbatu sikkaan inni keessa dabre karaan inni keessa dabre karaa ilmii diin dhugumatti muqannana tartiibaan gartee deemu sanii laata waan jedhu gaafii sitti haasa jecha. Obboleeyyan keenya gariin amma namni gariin ha digirii takkittiin qabaanne ha barnoota akaadaamiidhaa kutaa 10 ol hin baratin shuuf barnoota akaadaamii kutaa 10 ol hin baratin maastarsii fi PhD barataa jira barnoota kaan seera kamiini kun
سيرا خمين ولاغان إسا مالي قرشي خفلو دومي خلاص أنا سنيني برن ولاغان إسا قرشي خفلو قرشي خفلتي سنتا سنبودا فتنا وهيتو جرتي قما قرتي وما سيمستر رتي ونيت ترجع خناف جرخين ونين غافيك أبو أن اتقافتم توتا لما خنا الرجرو يونيفرسيتي لي إسلاما خنا أوليغان أنا نيساجرو بيا خينا خيست يونيفرسيتي لي قرتي أونلاينا خنا أوليغان أنا نيساجرو أي سرّا سرتفيكيتا فودتن سرتفيكين نساني بيا ميكا خيستك إبلتيك أبا الدنوباسا barattoota yuunivarsiitiilee kana barachaa jiruuf gaafii nan isinii qabu. Yuunivarsiitiileen kun yooniif sartifikeeta qabataman qabne gartee suudoo sartifikeeta hijibaatiin isin sobaa jiran taate isinirra daldalaa jiran taate adda baafadha. Maaliif jennaan ati dooktora jee if yaamu lal namni akka ijji isaa shishimte ittiin hafu beeki. Ibrahim Alfiqiin kaleessa dooktor Ibrahim Alfiqii dooktor Ibrahim Alfiqii jaamee haasawamaa ture. Arra akka inni sartifikeeta digirii takkittiin qabne nama hundaaf ifatee jira. Arra dooktora kan ta'in eeganni du'e booda namuu beeki. Atis arra namni dooktora siin jechuun ni mala, piroofeesara siin jechuun ni mala. Karaan ati irra deemtee piroofeesarummaa san dooktorummaa san itti fudhattee immoo karaa sobaa san yoo ta'u taate boruu ittiin salphachuu teessa jecha. Onlaayinuma gubbaa yuunivarsiitiin qabatama qabdus ni jirti beeki. Amma yuunivarsiitiilee Maaleeshiyaadhaa takka gaaf takka kun cheek godhu. Yuunivarsiitii Maaleeshiyaa maqaa siinaan raanfadhe amma muctamada yuunivarsiitiin san bakka hedduutti gartee ittiin illee dalaguu dandeessa. Dhugumatti akka mootummaa Maaleeshiyaatti fudhatama qabaatteetti yuunivarsiitii taatellee jecha. Yuunivarsiitiileen gariin ammoo hawaasni keenya itti lixaa jiru an keessa seeneetan ture maastarsii kiyyachirraa fudhadheetan jira PhD jooyin godheetan ture yuunivarsiitiilee suudoo ta'uusiitiin arge hijiba ta'uusiitiin arge jecha. Yuunivarsiitiilee naggadaati ta qarshiiti malee yuunivarsiitii barnootaatii miti. Kanammoo namni gartee Mucaad dogongora dubbate jettan ol bahaati na hijibsiisa baarakallahu fiikum ol bahaati sartifikeeta qabatamaa yuunivarsiitiin kun gartee akkanatti Ameerikaa keessa galmooytee jirti Kanadaa keessa galmooyte Kanadaa fi Ameerikaan ati yoo gibira kafaltu taate yuunivarsiitiin ati barsiistu kun barnoota akaadaamiidhaan tahin abbaan barbaade yuunivarsiitii gadhaabuudhaaf mirga ni kenniti. Kanaa mitiin isin injee bar kana nama gartee biyya biraa keessatti gartee dooktorummaa maal baratee dhufe dhiisi abbaan barbaade yuunivarsiitiin naggadaa akka gadhaabu kolleejii yuunivarsiitii gadhaabuu danda'u ni bantiif sartifikeeta illee ni kennitiif. Maaliif? Isaan taaksii isaanii argannaan irraan kaayyenne barnoonni isaanii sun barnoota akaadaamiin tahin barnoota ogummaa fayyaan tahin barnoota injiinariingiin tahin barnoota gartee akka fakkeenya barnoota diinal islaam fa'aa hoggatee rakkoon qaban isaan indiibutti gammadanii wanni tartiiban qabne yoo dhufte islaamummaa keessa gammachuutti qaba jarri. Maaliif? Waan maqaa islaamaa balleessu ta'a waan taateef jecha. Kanaaf piroofeesarummaan namni hedduun an beekan barsiisonni kiyya maastarsina barsiisaa turan guutuun piroofeesaroota guutuun barsiisaan piroofeesarummaadhaa gadii itti aanaa piroofeesaraa nam tokko qofaan nu qaraayisuu ture gaafas akka jiru piroofeesaroota warra nu qaraayisaa turan piroofeesarummaa isaanii san fudhachuudhaaf gaafachuun ture hangam takka isinii fudhate jee wallaahi irra guddaan isaanii waggaa 20 irraa hanga 25 itti fudhate piroofeesarummaadhaaf. Yuunivarsiitiilee onlaayinaa kana yoo seente rabbitti kakadhee waggaa 7 keessatti waggaa 8 keessatti piroofeesara guddaa furdaa tokko taatee as baata jechuudha. Piroofeesara jabaa tokko taatee as baata. Wanni tun ummata sobuudha jecha. Wanni kun ummata qarshiidhaan irraa daldalanii irraa guuranii suudoo sartifikeet irra hiruudha. Dhaabbachuu qaba wanni kun yooniif suudoo sartifikeet ta'u taate lakkii madrasaaleen kun gartee suudoo sartifikeetni isaanii kwaalifaayi godhamee jira qoratameeti ilaalamee qorannoodhaan gartee irra gahamee sartifikeetni san fudhatamallee qabaa Ameerikaa keessatti Kanadaa keessatti biyyoota islaamaa garii keessatti maaliif jennaan sartifikeetni kun yoo Ameerikaa irraa naa kenname yuunivarsiitiin kiyya kun yoo gartee Ameerikaa irraa sartifikeeta fudhate Ameerikuma san keessattuu sartifikeetni sun naa hojjechuu danda'uudha qaba. Biiti sartifikeeta san naa kenne yoo sartifikeeta saniin kwaalifaayi eegan tahee ba'ee booda gartee narraan qeeballe taate sartifikeetaa min sun suudoo dheechaa hijiba. Yuunivarsiitiileen gariin ka Ameerikaa keessa jiru sartifikeeta isaan sii kennan dhaabbatoonni Ameerikaadhaa sartifikeeta san hin qeebalan. Fakkeenyaaf Mu'aaz Yuunivarsiitii fakkeenyaaf yuunivarsiitii wayitan ka'ee dhaqee dhaabbata wayitan dhaabuu barbaade yuunivarsiitii dhaabuu barbaade jedhee maqaa kiyyaa yuunivarsiitii banadhe. Mu'aaz Yuunivarsiitii Indiisii jeetan banadhe. Yuunivarsiitii Mu'aaz Hadiisii keessa jiru jeetan banadhe. Mootummaan dantaan qabu naa kannaan gibira narraa fudhata irraan kaayanii naa kanna inni gibira waa xiqqoo narraa fudhata waan taateef. Walaakin
Mu'aaz Yuunivarsiitiin sayyooniif Ameerikaa dhaabbatoota Ameerikaa keessa jiru keessatti si daleessisuu hin dandeenye mootummaan san amantii sirraan qabu jecha. Fakkeenyaaf amma yuunivarsiitiilee mootummaan Ameerikaadhaa sartifikeeta kanneen fi bana keessaa yuunivarsiitii hedduu jira. Namni isii keessatti PhDdhaan eebbifame. PhD miti gargaaraa piroofeesara tahee isaan keessaa bahe madarasaa mootummaadhaa ka Arabiffaa barsiisu. Bar nama piroofeesaraa jechuun piroofeesara jechuun isaa olitti barnoota san keessa namni biraan hafne beeke. Doctor of Philosophy dha beeke. Waan silaa barsiifamu jiru san keessatti doctora waan saniiti inni. Waan san keessatti abbaadha. Sadarkaa piroofeesaratti ati eebbifamteeti yuunivarsiitiileen amma isinii himaa jiru kana keessa yuunivarsiitiilee gartee sartifikeeta Ameerikaa Kanadaa qabdu keessa sadarkaa piroofeesaratti eebbifameeti yuunivarsiitiileen Ameerikaa yoonii fi lugaa Arabiyyaa barsiisuu barbaadde nama kana i'timaadan gootu hin fudhattu nama kana. Maaliif jennaan sartifikeenni isaa suudoo akka ta'e beeyti. Nama yuunivarsiitii fakkeenyaaf amma Islamic University of Madina irraa hin eebbifamee beekee miti jennu. Obboleessi kiyya Fawwaaz kun as jala jiru kun barreessaa jira. Ni jira magaalaa tana keessa. Islamic University of Madina amma irraa eebbifamee dhufe kanaan sartifikeeta kanaan as keessatti waan digiriidhaa gadii hunda barsiisuu nan danda'a asitti waan islaamiikiin baana. Yooniifiin VIT ka fudhadhu taate waan gartee barsiisummaadhaa sartifikeeta katti fudhadhu taate waan islaamiik ta'e ka digiriidhaa gadii hunda barsiisuu danda'a. Maaliif iji digirii ififuu digiriin qaba waan taateef maastarsi barachaa jira waan taateef gaafa maastarsi fudhadhee dhufe immoo digirii barsiisuu danda'a. Warri immoo yuunivarsiitiilee amma jennu kana keessaa eebbifamee bahe ka piroofeesaraa bakka mootummaan irratti abbaadhaa sartifikeeta noormaala diipiloomaa qaraasuu hin danda'u. Maaliif jennaan ni beeka jarri akka sartifikeetni san kijiba ta'e jecha. Sartifikeetni akka suudoo ta'e ni beeka. Sartifikeeta akkasii san guurtanii fiddanii hawaasa keenyaan hin burjaajeessina. Maal doktorri duraan doktor Abaluu fi doktor Abaluu jedhee tiktookni dhiphatee miti. Maal doktor Abaluu fi doktor Abaluun feesbuukni dhiphatee miti. Ganaadha gartee doktoroota islaamaa kanaan feesbuukaa fi tiktookni dhiphachuu ta'a jecha haala kanaan. Maaliif? Karaa deemaan kutaa 8 fi kutaa 9 baratiin hundi utaaleetuma dhaqee qarshii isaa kafalee 100 kafalee digirii isaa fudhatee 150 maastarsi isaa fudhatee 200 PhD isaa fudhatee an doktor Abaluu jaayisaadhaa fudhate kun sartifikeetan qaba yuunivarsiitii Abaluutti irraa hin fudhadhe siin jee ol sii baasa jecha. Gaddaafadhu fuudhaa ta'a haala saniini. Ilmii diinaa islaamaa irratti illee cunqursa guddadhu fuudhaa ta'a. Yoo muqaaranaa godhinaan jettan akka gartee alhamdulillah bakka sadii hittan barnoota baradhe yani alhamdulillah rabbil alamin galata rabbiiti min fadlillah bakki sadan san takkaffaa baadiyyaa deemee tan jira dhiyootan namni wahii dubbachaa ture waan kana. Mucaan kun takkaa baadiyyaa deemee beeku jaanii haasaa jira laa baadiyyaa deemee tan jira baadiyyaa amma takka taa'ee tan Sheekh Aliyyaa Waallee bira Sheekh Aliyyaa Waallee namni bira jirtan yoo gaafattanillee mee biina yaadachuun ni mala shayini. Maaliif jennaan gaafsan xiqqoo rakkoo wahiitu namaa wajjin achitti na mudatee ture shayini gaafsan gartee chalatti na gargaaranii ture waan san irratti. Sheekh Aliyyaa Waallee biratti darasaa isaaniitiin ture yani waggaa tokko gaafa isaan awwaallee turan jecha ammaan tan isaan qarsaa kanatti ol galanii rabbi umrii isaanii nuuf dheereessu. Shuuf Sheekh Aliyyaa Waallee bira amma takkan ture warri gaafsa wajjin baranillee numa jiran fakkaata onlaayina kana gubbaa. Baadiyyaa amma takka turan isiniin jee san booda Islamic University of Madina waggaa 6 ture alhamdulillahi rabbil alamin nan beeka. Yuunivarsiitiilee onlaayinaa kana waggaa 2 wa'in keessa ture. Waggaa tokkotti maastarsii fudhadhe waggaa lammaffaadhaa PhD jooyin godheetan taa'ee walitti ilaalee dubbiin nan gammachiifne akkasumatti gartee lakki insihaaba godhu tura gaarii waan kana jetan harka jalaa maradhe jecha eegan eegale booda harka jalaa maradhe bakka sadanuu nan beeka sadan kana qofaa miti barnoota akaadamiidhaa yoo na gaafattanis Jijjigaa University digirii gartee software engineeringidhaa seenee ka'eetan gama Addis Ababa Science and Technology Universitytti transfer godhee achin barachaa ture gaaf tokko jecha. Osoo withdraw godheen deemin dura karaa biyya namaa. So qilleensa barnootaatii wajjin wal qabatee qilleensa barnootaa waan natti himtuun qabdu irra guddaan namaa waan natti himuun qabu irra guddaan namaa ka'us irra guddaa seenee ilaaleetan jira argeetan jira. Garii fixeetan keessaa bahe garii maal jahatta gaafan baadiyyaa ture san waggaa tokkotti matnoota guutuu waliin gahe alhamdulillahi rabbil alamin. Matnoota silaa namni baratu usula buluuga riyaada tajriidaaf tafsiira wagguma takkatti waliin gahe takkitti na rakkiste buluuga qofa buluugni waggaa tokkotti hin dhumu. San qofa na rakkise malee waan san irraa fe tajriidallee waliin qabaa tafsiira silaa waggaa 3 waggaa 4 deemu warra silaa ganama fajriidhaan dhaqee tafsiira safhaa 6 safhaa 7 sheekharra qara'uu jira isaan san wajjin mushaarakaa godhee qara'uu ture jecha warra amata 15 diidama ilmii keessa ture gaafsan mirqaanan qaba ture mirqaanuma santu gaa walii gannaa ariha. So qilleensa kana hunda argeetan jira waan barnootaa wajjin wal qabate
والله ربي اتخذه ربي اتخذه نمني بادياتها علمي قرأ نمني وقاسة دي بادياتها علمي قرأ ربي اتخذه سرتفيكيت اونلاين الرتي انفرت بي اتش ماستر سيسن نمني بادياتها وقاسة دي قرأ ترتيبا جيتشا ترتيبا نمني وقاسة دي قرأ سرتفيكيني سني سنبر باجي ماستر سي اسن سرتي سني اول سرتفيكيني سا ماستر سي اونلاين سنين بان جامعة مدينة قافة بيتي لا جامعة مدينة شيء مختلف تماما مالك جنة ورتش براتي نجرا ورتش براتي قافة لا سني في من علمين سلا قافة بادية او والدات رسن قرأ لا بادية قافة جرتو اكيد تبرتو علمي هنا واحد برتا كتبني تبرتو الرقودة تقرتي وانت مجال حديثها خي سامبات الرقودة مجال حديثها اكم فقاتو عقيدة سينتا جامعة قافة سينتا قرو جامعة اسلامية قرقود داخنا قافة سينتا لا ترتيبا علمي سلا برتشوك ابدوان سلا سيفيسس هوندا ترتيبا سيبرسي سني سيبرسي سوقن سينجو بكان سيفنغان بيتا سيجل قبنيتي بلبل سيبناني خنا بودا دبسان اتفو في سينجان جيتشا سيد دبسي اتفو فتيجا برنوتا خانكي قدسون سلا التي سنبود سوما جيتشو بربادتي برنوتا سن هوندا لالين جيرا سلا بكا افرنو لالي برنوتا اكاديمي دا يونيفرسيتي سيني لالي باديتي غرتي علمي قراموسن دقيتي لالي برنوتا غرتي جامعة إسلامية الحمد لله رب العالمين مدينة دك إلالي هنقف جامعة على الدنيا مدينة نمو كبدا اسمانو هنقف جامعة على الدنيا تشرى ربي نوخني لا اللي قاف سنديني سمبودا دمرتين أونلاين خنا لالي دبان سرنا برنوتا خنينا أرجع برنوتا أونلاين سني نمني جرين يونيفرسيتي أونلاين خاتي برات تسندوبا خمكتي مالتي بيناتي نمر يونيفرسيتي ما اسم بيتن سني أونلاين خنا نمني هندي برات هاجرو سني قبل سنة سنتي مان خدمني هندي ما أنت نبرتاج جلوسن يونيفرسيتي مثلا تيم PhD ماستر سبرات ده PhD جوين قده إيسه انسحاب قده حسابه هي كسرنا هو بدأ قافين كبا قافين تيجا وروان كان رد لقى جرونا دي بيسا هدرا يونيفرسيتي يكون أمريكا خيسة تفرد تمني كبا أمريكا خيسة وان نمني والبيخي قرته دكتور أبلو جي ولي جامع سن بان ولا بك هوجي رسمي ده بك منا موتم ما ده ديتي أتي PhD أبدوخون PhD مدرسة خناتين PhD قرته يونيفرسيتي خناتين mana mootummaa keessa hojjechuu dandeessa kolleejjiif dandeessa tadhaabbateef dandeessa keessa hojjechuu dandeessa khalafarra jiru keessa yoo dandeenya suudoodha haati barachaa jirtu khijibaati jecha sartifikeeta qarshiiti jecha wanni immoo sartifikeeta qarshii ummata keenyarraa ittiin guuraniif hin jiru isini gale akkasi wallahu a'lam namni keenya gaa namni nama barsiisu hogga araba tahe kana xiqqoo addati ta'ana fakkaata hogga kana nama barsiisu kun arabaa fi faranjii tahe miizanni na kannuuf adda سنوما سرتفيكيتا سيها نمني قريني ونمو دون قرى قد هذا أكستناه بدنا سنين جاخن من دبت ولا عرفه إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان أماس وأنت كوان نمني هندي هو بتشوكب نمني دكتورته نمني بروفيسورته واني قرتي مجلسني خان يلي رد له أبجي أيادو يرمى هندتو أديم صبرنوتا إسا قافتمو mirga guutuutu jira beekatan eeysatti baratte maal baratte dipaartimentii kan baratte wanni jiru gaafiin ka'uu qaba maaliif jettan naan jaa suudoo saayinsii kanaan saamichi guddaan gaggeeffamaa ture Ijipti keessatti namni gartee obboleessa keenya Mucaad Alayyaanii fi Mahmuud moo eenyu maqaan isaa Mahmuud Daawud moo eenyu isa mucaa tokko Masrii tokko jira هدو قرتي أمتا قرار إزالة جئتي يوتيوب قباجر جرسني إن قد فيديو وي ورابيتو نعم فيديو سنتو نخا خاسي وفيديو تنورا برتي سودو سرتيفيكيت فرطانيتي سرتيفيكيت صباحنا فرطانيت نما هدو رابيري دان سامني نما هدو علمي سنقرا يسنجاني وان انتاني دلغني أكاسي دلغاجر نجيتشا خنا قامني موتما خدمي خون إلالتو خبرنوتا نما قراتو دندهو قراتشو قبوان كان جل ديمي مال برتن أي سرا فرطن سرتيفيكيت خميني أتي قافة دكتورة أوخان كينا متهم تتكامو قرتي دكتور ما سنفيدمتي وادليدو حتى ورا قرتي رقيا شرعياتي في مال قونا جوس أي سبرة من بيخمو قبا وان دير ربي تجاني تمكرمت وعوالي من مراني في قون قاري متي يرونا كان جا أمو ور علمي باديتي براتي أو يتشون كيسن نملا سن إجازتي هاجم إجازة عالماتي إجازة عالمة قبانان سرتفيكيني نو إسان هاجم سيسو يتشا سرتفيكيتا ديجري في دبلوما في جنة هاجمو إني
إجازة شيخا فلان إجازة شيخ سنيتين اعتماد شيخ سنقب باجرون علم الإسلام ما قافن نتلو سرتفيكيت هني متخسين دفته إجازة سنو بك سرتفيكيت بوتي يتشا أكسب بيقو غاريدا خانو مون نجرو kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma maanta nasraa dhageeffatanitti yeroo dheertuu tana keessa ture obboleessa keenya Muwaaz rabbiin jazaasaa hafaluu fi daqiiqaa meeqaan tam haala addaatiin bifa addaatiin waan jiru shira jiru gartee maqaadhaa jecha akkatti namni digirii diploomaa sartifikeeta doktorummaa sheekummaa ustaazummaa piroofeesarummaa walii qoodu jiru akkaataa gartee barumsa islaamaa kana bakka dhorku jiran takka takkatti lafa kaa'ee as keessatti ilaaluu qabdanii jechuudha. Ulamaa'in teenya tan duraan mukaila baratte sartifikeeta sheekha irraa qabdu sheekha isaa irraa ijaazata qabdu barumsa sirrii gatteessee rabbii ijatti baafate taammaatu ammoo maqaa ifii duratti doktoraa fi piroofeesara ta'uudhaa fi takichi bakka taate adda isinii baatee jirti jeetii yaada. Kabajamtuu daawwattoota keenya kun Barkoo Miidiyaadha. Barkoo Miidiyaa miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana laayik sheer sabiskiraayib godhaadha wal biraan ga'a.